አንተ መንግስት ሰራተኛ ነህ? አካውንታንትም ነህ? አዎ ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ነው። አዲስ ነገር አለ እንዴ? አዎ አሁን እርጉዝ ነች እሷ። ዮያ akkam jirtu hordoftoota Roosif Akaadaamii oduu dinqisiisaa tokko qabadhee isinii dhufeera. Amma gara oduu dinqisiisaa kennaa ta'uu galiin laayik kooment gochuutti gaazexii qabaa warra saskiraayib godhaa. Oduu dinqisiisaan kun maali? Nama tokko wajjin isin wal barsiisa. Namni kun naannoo Oromiyaatti godina Booranaa keessatti nama jiraatudha. ያው እንግዲህ ወልዳችሁ መተን ደግሞ ለመመረቅ ያብቃን። ሲወለድ አሁን እዚህ የከተማ ውስጥ አጥሚት ምናምን አለ። እዛም እንደዛ ነው ማዘጋጀት። አጥሚት ነው እንደ ገንፎ ነገር። ገንፎ ግን እኛ ገንፎ ዝም አልተለመደ። ገንፎ የለም። በጣም አቶ ሰይፉን እናመሰግናለን። ስለዚህ ስለጋበዛችሁን ከልብ በጣም እናመሰግናለን። አንተ መንግስት ሰራተኛ ነህ? አካውንታንትም ነህ? አዎ ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ነው ተመረኩት። ዋው በጣም በጣም ወፈር ብላለች ሌንሳ። አዲስ ነገር አለ እንዴ? አዎ አሁን እርጉዝ ነች እሷ። ዋው ጾታ አወቃችሁ? ወንድ ነው። ሚስት ረጅም ባር አጠር ብሎ የዓለምን ሪከርድ ሁሉ ሰብራችኋል። ብዙ ጊዜ ግን ምንም ማይክሮፎን ምን እንጂ እሱ ብዙ ማይክሮፎን እንጣላለን። ትንሽ ቆይተን ግን በኋላ እንታረቃለን። ሳቅ ጨዋታ ይችላል? ኧረ በጣም ነው። Nama akka malee dinqisiifameeru yeroo ammaa kana miidiyaa hawaasaarra leellifamaa jira. Nama kana walii isin barsiisa. Namni kun akka addunyaatti illee akka Afrikaatti illee nama riikardii cabsanedha. Meellaalla Barraaqoo Muudaa akkana jedhe. Ani jaalala malee riikardii cabsuu hin yaadne ture jedhe. Barraaqoo Muudaa naannoo Oromiyaa godina Booranaatti dhalatee guddate. Akkuma ijoollee baadiyyaa kaanii yeroo ijoollummaatti jabbiisaa maatiidhaaf ergamaa guddate. Uumamaan gabaabaa hojjaan isaa seentimeetira 89 qofa dheeratu ta'ulleen dhaabbiin isaa kun galma namni kaan ga'u kamiirraayyuu akka isa hin dangeessine ni hima. Yuunivarsiitii Dirree Dawaa irraa gosa barnoota akkaawuntiingii digirii jalqabaatiin erga eebbifameen booda yeroo ammaa waajjira faayinaansii aanaa Yaaballoo keessatti ogummaan baratee mindeeffamee hojjechuu irratti argama. Barraaqoon sababa gabaabina isaatiin namni hedduun Yaaballootti kan beeku ta'ullee guutuu Oromiyaa fi biyyattii akka beekamu kan isa taasisu garuu bultii inni bara kana hundeeffatedha. Akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 22 bara 2015 guyyaa cidha Barraaqoo fi Leensaa Culii ture. Misirroon lamaan dheerinni isaanii walirraa fagoo ta'an kun suurri isaanii sirna cidhaaf kaanee miidiyaa hawaasummaarra qoodamuun guddoo leellifame. Dheerinni Barraaqoo seentimeetira 89 yoo ta'u, kan Leensaa ammoo meetira 1 fi seentimeetira 65dha. An durumaa jedha. Waa'ee bultii yeroo yaadutti dubartii dheertuu fuudhuuf yaadaa ture jedha. Waaqni ammoo nama akkumaan barbaadu naaf kenne jedhe Barraaqoon. Galmee dinqisiisoo Afrikaatti jarri kun lamaan akkamiin galmaan yookaan akkamiin dhufan? Barraaqoo fi Leensaan tibbana erga gaa'ela jalqaban ji'oota kan lakkoofsisan yoo ta'u, waan isaan hin yaadne dhaga'an. Isaanis riikardii abbaa manaa gabaabaa fi haadha manaa dheertuu akka cabsan itti himame. Torbee darbe kanas dhaabbata Itoophiyaatti teessoon isaa godhate galmee dinqisiisoo Afrikaa irraa waraqaa beekamtii abbaa riikardummaa isaaniif kenname. Dhugaa dubbachuuf nuti jaalaluma keenya malee waa'ee riikardii cabsuu kennaa yaadnee hin beeknu. Ammoo nu waamanii isin abbaa riikardiiti jedhanii beekamtii nuuf kennan. Nutis baay'ee gammanne jedha Barraaqoon. Riikardii kana qabaachuu isaatiin erga miidiyaa irratti dhiyaataniin booda gara naannoo isaaniitti yoo deebi'an hawaasni naannoo irraa dinqisiifannaa argachuu isaas ni hima. Hundeessaa fi hojii gaggeessaa olaanaa galmee dinqisiisoo Afrikaa obbo Ashannaa fi Alamuu cimdiiwwan kunneen riikardii Afrikaa qofa osoo hin taane gama kanaan riikardii akka addunyaatti jirus kan cabsan ni ibsu. Akka addunyaatti karaa kanaan riikardii kan qaban
fi galmee dinqisiisoo addunyaa irratti kan galmaane lammiilee Biriitaniiti. Isaan abbaa manaa dheerinni meetirri 1 fi seentimeetira 9 yoo ta'u, haati warraa ammoo meetira 1 fi seentimeetira 66dha. Dheerinni barraaquu ammoo seentimeetira 89 yoo ta'u, kan haadha warraa isaa kan leensaa ammoo meetira 1 fi seentimeetira 65dha. Garaagarummaan gidduu cimdiiwwanii jiru kan warreen Biriitanii kana seentimeetira 56 yoo ta'u, kan barraaquu fi leensaa gidduu jiru ammoo seentimeetira. Kanaaf warri kan keenya riikardii addunyaatti jedha obbo Ashannaafiin. Akkuma dhaabbati keenya cimdiiwwan lamaan barraaquu fi leensaa riikardii addunyaa karaa abbaa manaa gabaabaa fi haadha manaa dheertuu cabsuu isaaniitiin dawwallee mirkaneeffanneerra. Obbo Ashannaafiin garuu cimdiiwwan kunneen riikardii addunyaa cabsaniiru. Gaheen keenya sadarkaa Afrikaatti beeksisuudha malee dhaabbata galmee dinqisiisoo addunyaa akka nuuf galmeessaniif gaafachuu miti jedhan. Galmeen dinqisiisoo addunyaa dabalatee dhaabbilee idil addunyaa beekamtii kanneen biroo garuu riikardiiwwan haaraa biyya keenyatti galmaan karaa iimeelii ni beeksifna jedhaniiru. Barraaqoon gama isaatiin beekamtii galmee dinqisiisoo Afrikaa irraa argatetti akka gammadee fi galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmaa'uufis dhuunfaan yaalii akka godhu himeera. Barraaqoon barri 2015 kun bara hanga ammaa jiraadhe hundarra bara gammachuu naaf ta'eera jedhe. Bara kanaan bultii ijaarradheera. Amma ammoo haati warraa koo ulfaa daa'imman hawwiin eegaa jirra. Beekamtii sadarkaa addunyaa kanas arganneerra. Kanaaf barri kun nuuf addaa nuuf bara gaariidha jedhaniiru. Muuxannoo biyyoota alaa jiranuun namoonni uumama addaa qabanii fi beekamtii argatan carrattu uumamaaf. Dhaabbileen adda addaa hojiilee beeksisaa, fiilmii fi akkaataan jireenya isaaniis akka madda turistii ta'ee galii irraa argatu. Haalli kun garuu Itoophiyaatti waan baratamee miti. Barraaqoonis kennaa uumama addaa qabu kanaan dhaabbilee isaa waliin hojjechuuf fedhii akka qabu iyyaafanneerra. Hojiilee beeksisaa fi kanneen biroo hojjechuufis hawwii akka qabu nutti himeera. Itti dhiyaadhaa. Barri bara cimdiilee kana lamaanii kan barraaqoo fi kan leensaati. Bara gaarii horadhaa jiraadhaa. Isin jaallannaa. Roossi fakkaatamiin waan gaarii isin hawwaa. Horaa bulaa deebanaa.